Tiksituu namoomaa, ijaartuu hawaasaa, ibsituu addunyaa guutuu kan taate. Ammas ilmi namaa qaroomaa, beekaa, barreessaa, dubbisaa kan ittiin as gahe barnoota irraa dubbanna. Ittiin beekee, ittiin jiraatee, ittiin qaroomee, ittiin guddatee jira. Sadarkaa kana ittiin gahee jira. Barnoonni dukkanaa fi ifa ittiin safaruun kan danda'ame, akkasumas ilmi namaa ittiin wal kabajee, ittiin wal guddisee haga sadarkaa addunyaan har'a argeette gara diijitaalaatti kan geesse barnoota. Waa'ee barnoota irraa dubbannaa. Barnoonni hundee guddinaati. Nu waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Har'a mata duree barnoota jedhamu qabannee dhufne. Barnoonni maali jechuun dura walaa barannu. Eenyu jedhamtan? Maqaan koo Zuraara Sammaan Abbaa Luleessaan jedhama. Ayyee. Bakki itti dhaladhe Jimmaa. Bakki itti guddadhe immoo Oromiyaadhuma kana keessa kutaa garaagaraa keessa barnootaaf osoo deemuutiin guddadhe. Barnootaaf deemaa waan guddattaniif bakka barnoota itti argitan marrayyuu waan qabsiifattan qooduun keessan dirqamaarra. Carroomna jirra jechuu kiyya. Dhugaadha. Imala barnootaa keessatti Oromiyaa kutaawwan garaagaraa kanaanis wal beekeera. Umrii daa'imummaarraa qabee fakkeenyaaf Arsii keessatti, Baalee keessatti, amma mogaa Shawaan keessa jira natti fakkaata. Ayyee. Akkasii. Kun ammoo muuxannoodha. Deemsi nama kutaa 12 baratee irra nama biyya 12 imaletu irra gaariidha jedhama afaan hawaasaarraa waan dhaga'e. Dhuguma imaluuni waa hedduu si barsiisa. Tokko Rabbii dacheerra deemaa jedha. Fasiiruu fil ardi jedha. Yoo miilallee fageeffannee biyyoota adda addaa keessa deemuu baanne kunumti barnoota guddaadha. Fanzuruu jechuun beekumsaaf ta'uu danda'a? Beekumsaafis hin ta'a. Waan irraa argattutu lammaffaa xiinxala. Ayaa kauniyyaadhaa fi ayaa shari'aa. Ayaa kauniyyaa xiinxaluudha suni. Irraa barattaa. Yeroo hawaasa kana keessa deemtu wanni barattu wantoonni silaa ati mana barnootaatti argachuu hin dandeenye waan deemsi si barsiistu jira. Akkaataatti yaaddu si barsiisa, akkaataatti jiraattu si barsiisa, nama madaalawaa akka taatullee si barsiisa deemsi. Muuxannoowwan hedduu irraa argatta. Mee dursaa har'a qabxiin kennu waa'ee barnootaa irraa haasofna. Waa'ee barnootaa irraa haasofnuuf barnoonni maal akka ta'e irraa jalqabna. Sanii asitti garuu qabiyyeen har'a nuti of keessatti qabanne barnoota keessatti haala baruuf barsiisuu barnoota idilee kanarraa bal'inaan akka haasofnu fa'aa xiyyeeffannaa keessaa qabna. Kana gidduudhaan daawwattoonni dhagahanii xiyyeeffannaadhaan akka nu daawwataniif kaasuu barbaade. Mee barnoota jechuun maa inni? Sadarkaan isaa, barbaachisummaan isaa? Barnoonni dhugaa dubbachuudhaaf barbaachisummaa barnootaa hangana jedhanii lakkaa'anii fixuuni ulfaatullee barnoota jechuun waan ilma namaa kanaan adda bahuu hin dandeenye yeroo kamuu. Maaliif fakkeenyaaf namni jiraachuudhaaf waan bu'uura isa jamsiisuu qaba jedhama. Namni jiraachuudhaaf uffannaa isa jamsiisaa, nyaata isa jamsiisaa, galumsa bakka galuu isa jamsiisa. Kana hunda dursee immoo kan argamu barnoota. Maaliif wantoonni amma jenne bu'uura dhala namaati jenne kun irratti wanti inni irratti hundaa'u barnoota irratti. Yoo barnoonni hin jirre namni mana galuu na jamu. Maaliif? Akkuma horii. Eewa. Akkuma Edduma ga'e buluu danda'a. Dhiiti halkan hin jedhu eenyu ta'uu danda'a. Lammaffaa uffachuu isa na jamsiisu. Maaliif? Waan beekeef waan safuu wayii isa barbaachisuuf akkasiif uffata namni. Kanaafuu kana jechuun beekumsa inni mataansaa. Kanaafi bu'uura jiruu nama tokko dhala namaa keessatti bu'uura wanti ta'e inni duraa ilma namaatiin adda hin beekne barnoota. Beekumsi waan namarraa adda ba'u miti. Fakkeenya yoo fudhatte lafa kanarratti dorgommiin yeroo jalqabaatiif taasifame waa'ee barnootaa irratti. Ilma namaa waliin. Ilma namaatii fi gaafa Aadam lafa kanarratti uumamee
lafa kanarratti argamu jalqaba dorgommiin taasifame waa'ee barnootaati. Taaliim. Waa barachuudha, waa beekuudha. Kanaaf barbaachisummaan isaa waan irra ka'ee waan namni tokko himee waan kitaabni tokko himee fixuudha miti jechuudha. Ilma namaa waliin jalqabe jechuudha. Ilma namaa wajjin jalqabe. Uumama ilma namaa isa bu'uura wajjin jalqabe. Kanaafuu ilma namaatiin addan bahu. Rabbiin Nabi Adamiin barsiisee ittiin sadarkaa godhee fi ittiin akka sujjudaniif godhee sadarkaa barnootaati jechuudha. Yeroo sanatti. Rabbiin hayyoonni tokko tokko maal jedhu ilmi namaa maleekaa caalaa jedhan. Wanti inni ilmi namaa kun maleekaa ittiin caale sababa barnootaati. Rabbi gaafa sana Adamiin barsiisee isarra caalchee warra kaan irra caalchisee jedhan. Kanatu sadarkaa Adamii sadarkaa ilma namaallee wanni ol fuudhuu ga'e barnoota jechuudha yeroo jalqabaatiif. Karaa biyya keenyatti yoo dhufne barumsi baruu fi barsiisuun barumsi ispeeshaalii karaa idileetiin barnoonni idilee biyya kana keessatti umrii dheeraa hin qabu. Akkuma addunyaatti illee umriin isaa gabaabaa osoo hin ta'u gara idileetiin jechuudha. Biyya keenya keessatti jaarraa tokko naannoo san ta'a. Kan irratti ammoo hanga har'aa fooyyeffamuu irratti dalagamaa jira malee fooyya'ee hin dhumne addunyaadhaan waliin baalaansi hin taane isa kan irratti qabxiilee hawaasni itti tajaajiluu irratti kaafnee haasofna sanniin keessaa biyyi keenya biyya hiyyattii yookiin ammoo hiyyummaa irraa gara guddinaatti guddataa jiran taatee lakkaa'amti. San keessatti ammoo chaalenjiin jiru, hubannoon jiru, adeemsi jiru fooyyee barbaada. Kana godhuuf ammoo muraasa isaa keessaa kaasnee dubbachuun dirqama waan ta'uufi namni tokko daa'imman isaa gara mana barumsaatti ergachuuf barsiisaan tokko namoota daa'imman maatiin itti ergate barsiisuuf mootummaan sirna baruu fi barsiisuu diriirsee akka hawaasni ga'oomu akka hawaasni qaroomu godhuuf mustaqbala ittiin ijaaruuf qabxiin jalqabaa naamusa fi hubannoo uummataa irratti hundaa'a jechuudha. Kanaan wal qabatee maatiin daa'ima umrii meeqarraa barumsaaf dhiyeessuu qaba, umrii meeqarraa guddisuuf tarbiyaadhaaf qaadhimuu qaba daa'ima isaa. Dhuguma namni hawaasni tokko hawaasa jijjiirame hawaasa barate ta'uudhaaf qaamni tokko qofti irraa gahee hin fudhatu. Qaamonni irraa gahee fudhatan hedduudha. Kana gara fuulduraatti hin kaafna. San keessaa tokko hawaasa. Hawaasni maalummaa barnootaan hubatiin biyya jijjiiruu hin danda'u. Biyya jijjiiruun eessarraa jalqaba? Maatiirraa jalqaba. Maatiin maalummaa barnootaa fakkeenyaaf biyya keenya kana keessatti yoo ilaalle maatiin tokko daa'imman mana barnootaatti ni erga. Mana barnootaatti maaliif ergu? Waan baratameef. Parsantii takka parsantii muraasa qofa namni maaliifan daa'imman kana mana barnootaatti ergaa kan jedhu jedhee beeku nama muraasa qofa. Sanii achi namoonni kaani aadaadhuma baratamaa ta'e daa'imman yoo umriin isaanii ga'e mana barnootaa dhaqu hin galu. Kana maalirraa fudhatta? Barnoota waan jedhu mana barnootaa qofaa fudhatama. Fakkeenyaaf daa'imni isaanii gaafa gale manatti eenyutu hordofa? Nama muraasa qofa hordofa. Kana jechuun maa inni bakka aadaadhuma baratamaa ta'e jechuudha hawaasa san keessatti. Malee waan hadafa qabu kaayyoo qabu miti. Waan kaayyoo qabuufi miti. Silaammoo gaafa mana barnootaa geessan baay'ee yeroo tokko ilmaan sammuun isaanii ijoolleen daa'imman reef barnootaa ga'an namoota meechuur ta'an namoota bilchaatan caala sammuun isaanii waaseef godhee kaa'uu beeka. Kanaaf gaafa sana osoo ati kaayyoon ati mana barnootaa deemtuuf kanaafi. Kanatu sirraa eegama. Fuulduratti mustaqballi kee fiichariin kee nama akkanaa taata waan akkanaa taata jedhanii osoo itti himanii tarbiyaa osoo godhamanii tarbiyaa akkanaarra osoo dhufanii hedduu boru nama jijjiiramu ta'uu nama kaayyoo qabu ta'uu nama galma ga'u ta'u. Baay'inaan biyya kana keessatti namni barate fi namni hin baratin wal biratti haasa'u garaagarummaan haasaa irratti jiraachuu danda'a. Garuu
atillee barattee maal fiddee yookiin namootillee kun waan mooliin taa'aa jirtaa yaani jedhu wayiifaa nama haasaa nama lamaa jidduutti yeroo ka'u fa'aan agartaa. Inni kun barnootatu bu'aa dhabeeti moo maaliif namni baratee sadarkaa sanitti ilaalamuu danda'e? Barnoonni bu'aan dhabu. Ilaalcha namaatu bu'aa dhaba. Ilaalcha namni nama barateef qabu moo nama baratetu bakka barbaadamu hin ga'iin? Tokkoffaa irratti isa barate silaa jedhamu sanatu barnoota keessa ba'e malee barnoonni isa keessa hin baane. Namni barate haasaan isaan beekama. Namni barate gochi isaa gocha irraa eegamu gocha bareedaadha. Laalchi isaa hawaasa keessatti bareedaadha. Hattaa sanarraa ka'ee laalchi namni isaaf qabu gaarii ture. Sababa kanarraa kan ka'e gaafa isaan bakka kanaa dhabaman jechoonni akkasii kun hawaasni inni baratee eessa ga'e yookaan ammoo atis nama barate jedhamtaa jedhanii gaaffii isaan gaafa akkanaa dhiyeessanu gaafa wantoonni akkanaa dhufani. Inni lammaffaan ammoo namni tokko hawaasicha hubatee hin jiru. Barachuuni tokko ittiin aangoo wayii barbaaduu irratti gaafa hubannoo akkasii hubanne yookaan ammoo maallaqa wayii ittiin argachuu qofa irratti gaafa hubanne nama bakka sanaa yoo dhabde namni barateef maallaqa hin argatu. Namni barateef aangoo hin argatu. Gaafa sana qofa irratti kaayyoo akkanaa qofa irratti hubannoon keenya jiraate namoota barataniin akkas jechuu dandeenya. Garri lamaanuu jira jechuudha. Nama baratetu baay'inaan hojii fa'aa hin argatu, ramaddii fa'aa hin argatu. Namni yoo barate ittiin hojjetuuf barataa, ittiin jireenya isaa ittiin jiraachuuf barataa. Akkuma beekuun illee qabxii tokko ta'e jireenya isaa ittiin jijjiiruuf ittiin fooyya'uudhaaf akka maatiin ilmaan isaa barsiisaa namni barate illee sadarkaadhaan ga'uufi. Sadarkaarra ga'uuf ammoo baratee takkattiidhaan hojiin argatu kufee hafa. Hojii dhabee mallaqa dhabee wanti hin jiraatu dhabee kufee kan mul'atu eebbifamee illee homaa kan finne digirii lamallee qabatee kan barandaa taa'u agartaa. Isa kanaaf sadarkaa sanitti ittiin qoosamuu fa'aa danda'a jechuu barbaadeeti. Kun ammoo kaalkuleemii barnootaati moo ilaalcha uummataati moo sadarkaa biyyi dinagdeedhaan keessa jirtu itti yaadda? Kun ba'aa hedduudha. Tokkoffaa kaayyoo ganamaati. Ganama dhuguma namni ittiin jijjiiramuu qabaa jedhama. Namni barate ittiin jijjiiramuu qaba. Jijjiirama akkamii fidda? Jijjiirama internaalii fi eksternaalii fiduu qabda. Akkam ati nama barate taatee fiizikaalumti kee yaanni kee hojiin kee nama barate ta'uu qaba. Lammaffaan immoo lafa irratti dhuguma namni yoo barate ittiin riizqii argachuu wama jiru kun. Garuu ammoo akka ittiin jijjiiramuu jennee fahamne kana hubanne kanatu garagara. Fakkeenyaaf namni barate hin daldalu maaltu jedhe. Ati digirii qabaattee, maastersii qabaattee, PhD qabaattee daldalaa yoo taate successful taata malee gadi hin taatu. Yoo hojiiwwan garagaraa irratti bobbaate barumsa cinaatti immoo yoo oofte waliin diigu yoo wajjin oofuu dandeesse yoo kaayyoo akkanatti amante ganamarraa akkanatti guddifamte waa wal diiguu hin qabu. Kanaaf tokko gara kanarraa dhufe. Lammaffaa immoo haaluma ikoonoomii biyyi keessa jirtutillee waan akkasii kana fida. Kun ammoo deemee hawaasichi akka barnoota jibbu akka ilmaan ofii mana barnootaa geessuun isaanii yeroo tokko ofirraa gadi baasuudhaaf namoota tokko jiru guyyuma boqonnaa kana guyyaa sabtii fi alhadaa kana maa cufama manni barnootaa warroota akkasiis ta'uu danda'a. Hubannoowwan kun walitti kuufamee ba'aa ta'a. Dhibdee kan dhala jechuudha. Yeroo garii immoo yeroo garii illee jechuun dandeenyu baay'inaan daa'imman keejii irratti yookiin immoo kutaa tokkoof lama irratti yeroo gaafataman maali hawwiin kee yeroo jedhaman doktora, paayileetii, injiinara kunniin sadan jalqaba irratti ka'a namni baay'een bifuma walirraa fuudhuutiin isuma kana yaama jechuudha. Garuu namni paayileetii ta'uu namootuma murtaa'aadha kanneen keessaa parsantii 90 waan jedhisan hin ta'u. Kuni maal akkamii kana akkamiin ilaalama? Kuni namni
gaafa kaayessu yookaan immoo ilmaan isaa keessatti kaayyoo wayii gaafa bocu namni hanga umurii waggaa 7 jedhani dhiibbaa yookaan ammoo pireejerii maatii jala jira jedhani roonni qorattoonni yeroo tokko yeroo himanu hanga dhaqee gaafa umurii waggaa 14 akkas ga'utti eenyu hiriyaa wajjin ta'a jedhani dhiibbaa hiriyaatu isatti guddataa jedhan hanga sirraa dhaga'urra hanga abbaarraa maatiirraa firarraa barsiisota yookaan ammoo qaamota biraarraa dhaga'u waan alaatiin galachuudha waan hiriyaan isaa jedhutu isarratti impaaktii qabaa jedhan achi booda ammoo reef kaayyoo sammuu ofiitti dhufu of barbaaduu gaafa sana booda eegalaa jedhan kanaaf gaafa dhiibbaan maatii isarratti jijjiirama fiduu danda'u sana ganama maaltu ture nuti akka biyya kanaatti hawaasa waa'ee barnootaa hin fahamne irraa dhalanne kun beekamaadha. Namni tokkoon jechuu osoo hin ta'in almost akkasi. Inni kun maalumaa maatichi hawaasni nuti irraa dhalanne hawaasni nu keessatti guddanne waan 2-3 malee hin beeku hin dhaga'e beeki. Kanaaf daa'immaniin akkana jedha. Daa'imman sana dhagaanii jedhan malee dhugumaan qoratamee ama biyyoota tokko yoo fudhatte haala barnoota isaanii yoo qoratte daa'immanuma kana wajjiniin deemanii wajjiniin ta'anii waan inni hojjetu waan inni rakaanii kana barachuu qabaa jedhanii murteessu ganamumarraa gaafa sanarraa qoodamaa fi deema personality isaa qo'atamee jechuudha personality isaa beekama ati namoota loojikii ta'uu dandeessaa ati nama herreegaa ta'uu dandeessaa ati nama creativity addaa fidu ta'uu dandeessaa qoratamee achirraa deeggarsiisii godhamaa dhufa amma yuunivarsiitii kanaafuu kaayyoon ifa ta'ee kaayyoo akkanaa kaayyoo isaan malu kaayyoo ifa galaa ta'e waan hin qabneef namni iddoo gargaraatti kufa jechuudha hedduma gaheetti wanni nu kufu wanti doktora paayileetidha akkasuma immoo ani injinera jedhanii fi kanumatu dhaga'ame malee wanti hedduun baay'ee waan jedhan tokkotu jira biyya tokko kuffisuu gaafa barbaadde jalqaba hayyoota si tuffattaa jedhan hayyoota barsiisota xiinxaltoota isii keessa jiruun hin tuffatta gaafa ati tuffatte hawaasicha keessatti tuffii akkasii buusta propagaandaa irra bantee jechuudha propagaandaa irratti bantaa maqaan taan irratti maxxansitaa homaarra hin jiran jettaa irra guddaa negatiiva isaanii qofa irraa dubbatta maqaa isaanii xureessita namni daa'imni tokko barsiisaan ta'a yoo jedhe barsiisaa ta'uun bar ogummaa badaadhaa miti ogummaa bareedaadha kabaja abbaan nama hundaa barsiisaadha namni hunduu barsiisaa bira osoo hin gahin inni doktora ta'uun jiru inni paayileetii inni biyya hogganu inni namni takka inni hawaa qoratu deemee hin jiru kun maal irraa dhufa hubannoo irraa dhufa gaafa kara kanaan isaan cabsite achi jalatti maal cabsaa jirta barumsa cabsaa jirta barnoota rukutteetta jechuudha hayyoota waa barsiisan isaan maalirrayyuu akka hin jirre gaafa goote homaarrayyuu hin jiranii gaafa jetteen maal goote isaan duubatti ammoo barnoota rukutteetta maaliif barnoonni isaantu barnoota kana baatee riqicha ta'e dhalootaan gaa jenereeshinii namni qoru isaanii akkana goota kanaafi barsiisaan ta'a yoo jedhee kaayyeeffate daa'imni tokko wanti badee hin jiru biyyoota hedduu keessa amma yoo ilaalte waa'ee hooggantoota garaagaraa ta'uu hin dandeessaa abbootii aangoo ta'uu hin dandeessaa garuu barsiisaa ta'utu ulfaata. Sadarkaan isaa guddaadha. Sadarkaan isaa guddaadha. Eksperiensiin muuxannoon ati keessa baatee dhaqxu barnoonni iskiiliin ati qabattee dhaqxu barsiisaa ta'uudha baay'ee ulfaataadha. Naamusni kee perfeektii ta'ee. Naamusni kee. Tajaajilli kee gahaa ta'ee nama biyyaaf yaadu ta'uun kee ilaalamee akkasitti sadarkaadhaan dhufte jechuudha. Faallaa sanaa as deebitee biyya keenya kanarratti immoo yoo ilaaltu nama hojii dhabeetu barsiisaa ta'a. Akkanatti fudhatamee jira amma yeroo ammaa kanatti. Nama hojii dhabeetu akka waan barsiisaa ta'u wayi. Barsiisaa gaafa jedhan ammoo hayyoota silaa waa baratan jedhamu keessaa warra sadarkaa gadaanaa irra jiru wayi. Akkasitti ilaalama biyya keenya kana keessatti. Ispeeshaalii waggoota as dhiyeenyaa kana. Kun yaadota sirriidhaa miti. Haala kanaan boru biyyan ijaarraa boru biyyan qabaannaa boru hayyootan qabaannaa boru hoggantootan qabaannaa boru ikoonomistiin qabaannaa wanni jedhu mallattoo gaaffiiti lammiiwwan biyya kanaa hundaafuu jechuudha. Namni ga'umsaan barattoota leenjisee sadarkaadhaan ga'uuf
innumaanuu ga'oomaa hin taane waan ta'eef dhiibbaa uumettee yaadda jechuu kanarratti. Innumaanuu matammaan isaatu ga'oomaa hin taane kaayyoo sheeppi godhuu barattoota kaayyoo isaanii waliin qajeelchuuniin itti ulfaata. Dhugaadha amma yuunivarsiiwwan ollaadhuma keenya kanneen jiran biyyoota ollaa keenya jiran tokko tokko yoo fudhatte barifaan bor maal ta'uu qaba ambaasaaddara ta'uu qaba yoo ta'e haayiskuulii irraa kaatee yuunivarsiitii irraa gaafa jirtu uffannaan kee uffannaa ambaasaaddara namni hunduu yuunifoormii qaba abbaan murtii yuunifoormii addaa qaba hin beekama abbootiin amantaa hin beekamanii ambaasaaddara dippiloomaatonni hin beekaman ambaasaaddara ta'a boru barifaan ka jedhu har'arraa leenjii eegala. Silaa koorsiiwwan hedduun wanti itti xiyyeeffatullee sammuu barifaa waan gara kanatti naannessu. Ati bor astiroonoomira ta'uu qabda yoo jedhan wantoota sanatti rarra'u irra guddaan fookasii keetii wanni sii kennamu koorsiiwwan sii kennaman barnoonni sii kennamu gara sanatti naanna'a. Kanaaf ganamuma irratti hin bocamini jechuu barbaadeeti. Ifaan ifatti kun rakkoon birataadha. Wanni kun ammoo akka biyyi lafaan kaane lammiileen baratan ammarratti baay'eedha. Namni barate harki guddaan akka barumsa keessa qaxxaamuree dhufeeti dhaloonni amma jiru jenereeshinii amma jiru jechuudha. Warra umurii 40 ol ta'e keessa osoo hin taane warra 40 gar ta'e keessa harki guddaan nama barate jechuu dandeenya. Baay'inaan hedduun baratee jira. Garuu tajaajilli hawaasaa kan akka fayyaa akka bishaanii osoo biyyi nama baratee qabdu osoo biyyi qabeenya uumamaa qabdu bu'uuraaleen misoomaa tajaajilli hawaasaa wanni enerjiin bishaan fayyaa rakkoon wantoonni akkana kunniin guutuun guutuutti furamuu hin dandeenye garraatti. Barumsi akka yaadametti biyya fayyadaa fa'a hin jiru. Inni kunis rakkoo kanneen irraa ta'uu danda'a jedhee waan yaadeef. Barumsi iddoo inni itti badu akka namni tajaajilaaf hin geenneef sadarkaa olaanaatti immoo sadarkaa giddu galeessaati jettee yaadda. Inni kun walumaa galatti gaaffiin kee kun qulqullina barnootaa irraa dhufa. Yeroo hedduu erguma guddanne kaafnee ijoollummaa irraa kaafnee wanni dhagaa dhufni miidiyaanis dhageenye hagarra geenye qulqullina barnootaa jedhama. Garuu ammoo what is the quality of education wanti jedhu namaaf ifa ta'eeraa warruma dubbatuuf ifa ta'eeraa yeroo tokko tokko gaaffii sitti uuma. Karaa gabaabaa tokko waan gaaffii kee amma jettu kana keessatti qulqullina barnootaa mirkaneessuuf lammiilee barnoota baratan sana lafa irratti hojiin argamsiisan uumuudhaa fi anna tokko kaarkulamiin irratti barattu murteessaadha. Maaliif goal and objective waan jedhan qaba kaarkulamiin tokko keessatti. Gaafa sana kaayyoon ati barataa kana barsiiftuuf maali? Amma barataa mana barnootaa yoo gaafatte sadarkaa gadaanaa dhiisii silaa namni sadarkaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa seeni umuriidhaanis nama dargaggoo jabaa tokko jedhamee ta'e. Waa'ee isaa murteessuu nama danda'e. Waa'ee isaa murteessuu nama danda'e waan tokko hubachuu nan naadhe. Yoo ati maali kaayyoon ati barattuuf jette barnootuma kanarraa kaayyoon ati barachuuf barattu barnoota kana barattu maali yoo jette siimuu hin danda'u. Kun immoo isarraa dhufe hanga isa barsiisuuf jin qabnu maaliif isa barsiifnaatti sin xiyyeeffatamne. Hin barsiifna malee mana barnootaa dhaqan dhugaa mana barnootaa manni barnootaa maaliif barsiisa? Inni kun barataa keessatti hin uumamu. Kanaaf yeroo hedduu hayyuu tokkotu atis haasaa kana dhageessite yaada. Barataan keenya yeroo hedduu akka nama borsaa fudhatee imalaaf manaa ba'ee dhaqee makiinaa dura harka qabee dhaabsisee eessa deemuu barbaaddaa yeroo shofeerri jedheen eessa yoo deeme wayyaa jedhee gaafateeti barataan keenya biyya kanatti jedhe. Dhuguma dubbuma kana si faana dhufa. Kanaaf kaarkulamii sana keessatti kaayyoon isa barsiisaniif waan hin jirree fi inni barnoota olmaa daa'immanii irraa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa yuunivarsiitii eebbifamuu kanatti hubatte taanaan ati
jijjiirama tokkoon fiddu. Lafarratti jijjiirama ati bu'uuraalee fayyaa jedhan, bu'uuraalee misoomaa, wantoota silaa hawaasa tajaajiluu danda'an hin gootu. Lammaffaa. Biyyaaf jaalala biyyaatiin wal qabataa? Jaalala biyyaatiin illee wal qabata. Garuu jaalala biyyaayyuu kan fiduu dandeessu kaayyoo barnootichaa keessatti. Lammaffaan ammoo kaarkulamii barnoota bocamuu keessatti barnoota gaafa appilaayi godhaan deemin tatbiiqiyyan jedhu warri Arabaa. Barnoota kana lafarratti argamsiisaa yoo deemin. Fakkeenyaaf ati gaafa haayiskuulii turte hangam kutaa kompiitarii seentee beekta? Fakkeenyaaf manni barnoota itti baradhe silaa siin jedheen ture magaalota Oromiyaa kana bakka garagaraatti baradheera. Haayiskuulii fa'aa bakka hedduutti baradhe. Ani kutaa kompiitarii seenee beekaa wanti jedhu ana gaaffii kooti. Hangan haayiskuulii waggaa 4 baradhe yoo guddate torban tokkoon caalu kutaa kompiitarii wannan seene. Namni barataan kompiitaruma banee cufuu hin beekne. Kutaa laaboraatoorii seenee fayyadamuu hin beekne. Addunyaa dijitaala deemaa jirtu. Addunyaa dijitaalatti keessatti maal uumuu danda'a? Lafarratti. Kanaaf kaarkulamicha keessa barnoota teekinooloojiin deeggaramee kennamaa jira. Barnoota teekinooloojiin deeggarame gaafa jennu addunyaan eessarra geesseetti barnoota teekinooloojiitiin. Nu'oo eessarra jirra? Ikoonoomii keenyaa wajjin immoo hagamtu deema. Ati mana barnootaa akka muuziyeemii wayiitiif fiddee eenyu qofa laaboraatoorii galchitee meeshaalee laaboraatoorii galchitee ICT galchitee maal fayyada? Uumaa faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Innaa kaarkulamii barnootichaa keessa kun jira. Akka boru akka isaan teekinooloojiidhaan deeggaramanii godhan. Inni lammaffaan immoo barnoonni kaarkulamichi kalaqa garaagaraa irratti barnoota barattoota leenjisu. Hin deeggara. Fakkeenyaaf sana keessa kalaqni jiraachuu qaba. Gaafa jiraate ammoo isaan mootiveet gochuun warroota kalaqa argatan. Afrikaa kana keessatti namoonni kalaqa gurguddaa fidan itti duulama malee hin jajjabeeffaman. Hin ajjeefaman barbaadamanii fa'a. Seenaa namoota hedduu yoo dubbifte yookaan lammiidhuma isaa biyya keessa jiruun barbaadama yookaan immoo warroota biyya alaa koloneeffattoota ammayyaa ammaa kanaan barbaadameet gochaan tarkaanfiin hin taane irratti fudhatama. Kanaaf barnoonni barataan tokko akka bu'uuraalee fayyaa diriirsu, akka hoggansa bareedaa diriirsu, akka wantoota hawaasa kana keessatti silaa bu'uura ta'an bu'aa fidu hojjechuu barbaadu yoo jiraate kaarkulamii isaa keessatti wannoonni silaa bocaman. Kaarkulamii jechuun kana qofaa miti. Wannoonni silaa barbaachisan, wannoonni addunyaa ammaa wajjin deemu kun bocamuu qaba. Garuu biyya keenya keessatti tokkoffaa seenaan barnootaa seenaa dheeraan qabu. Barnoonni akaadaamikaal idilee ammayyaa jedhamuun kun seenaa dheeraan qabu. Lammaffaa immoo haguma dhufee san keessattuu lammiileen keenya keessattuu akka Oromootti akka Musliimaatti seenaa gabaabaa qaba. Dhalootuma naafsii kana dura baay'een deemu. Hanga inni silaa biyya seene lammiiwwan irraa kuun iddoo fayyadamee kuun irraa dhowwamaa ture. Sababoota garaagaraatiin amantiidhaan yookaan ammoo sabummaa isaatiin. Kanaaf seenaa dheeraan qabu. Hanguma dhufe kanatti ammoo dhaqqabamuu hin danda'ama. As biratti barnoota giddugaleessaa keessatti iddoon qophaa'ina jedhamu yookiin ammoo haayiskuulii jedhamu kana keessatti barumsi baay'inaan hin laafa. Ammoo iddoon silaa gara dipaartimentiitti barattuu, gara fiildeetti barattuu, gara ogummaatti ittiin qophooftuutti si geessu iddoo kana ture. Manni barumsaa itti barattee si qopheessee si ergu haga sadarkaa kamitti akka si geessuu danda'u irratti xiyyeeffachuu irratti dadhabbiin hin jira. Inni kun ogummaa ittiin leenjuu qabdu irratti kallattii si kaa'uudhaaf kaalkulamiin kun jiraachuu qabattee yaadda. Kaalkulamiin nama tokko ogummaa isaatti qajeelchuu jechuudha. Qophaa'ina irratti barbaachisaadha. Barbaachisaa qofa bira darbee gara dirqamaa deema. Maaliif ati deemuun dura karaarra deemtutu murteessaadha. Namni tokko socho'uudhaaf daareeshinii kamiin socho'a? Murteessaadha. Bishaan illee karaa deemuu qaba. Bishaan oliin deemu gad deema malee. Ati
boru nama barate ta'uudhaaf barnoota barachuudhaaf keessattuu manneen barnootaa keessatti karaan si agarsiifamuu qaba. Garuu chaalenjiin biyya keenya kana keessa jiru maal sitti fakkaate? Namni tokko hanga dhattee barnoota kutaa fakkeenyaaf akka Oromiyaa kana yoo fudhanne hanga dhattee barnoota kutaa afur geessu afaan dhalootaa keetiin baratta. Gaafa dhattee hanga kutaa 8 geessu afaan Amaarifaatitti dabalama. Gaafa immoo dhaqxee silaa iskuulii seenteetta jedhamtu kun hundi isaa afee afaan Amaarifaati. Gaafa immoo dhaqxee yuunivarsiitii seentu ammoo Ingiliffaan walitti dhufte naannofte. Kana jechuun maa inni qabsoon dhumti barattoota biyya kanaa afaanii wajjiniis jechisiisa. Afaan ittiin barate hin beeku fa'aa jechuudha. Afaan ittiin barate hin beeku. Fakkeenyaaf seerri biyya kanaa manneen barnoota olaanoo keessatti barnoonni afaan Ingiliffaatiin ta'a jedha. Gara afaan immoo biyya kanaatti hiikama. Kun maal si godhee qabsoon dhumtati gootu ati gaafati qabsoo dhattee sadarkaan jiru kana geessee goolabeera jettu eebbifamteetta. Ogummaan ammoo eebbifamuudhaa miti. Hangati achi fudhattee baate hangati waan tokko jijjiiruu dandeessudha. Amma biyyoota garaagaraa yoo fudhatte fakkeenyaaf biyyoota Awurooppaa keessatti daa'imni tokko Ingiliffaan eegalee yookaan immoo Faransiin eegalee hanguma xumuraatti saniin xumura. Biyyoota Arabaa yoo fudhatte akkasi. Oolmaa daa'immanii qabee afaanuma dhaloota isaatiin xumuree jijjiirama fida. Asuma ollaa keenya Suudaanitti illee yoo fudhatte afaan Arabaatiin jalqabee afaan isaanii waan ta'eef ittiin xumura. Keenya immoo tokkoffaan gufuu kan itti ta'e qabsoo afaaniiti. Afaan hin beekne 2 3tti qaxxaamuraa deema jechuudha. Afaan 3tti wal jijjiiraa deema. Qabsoon inni afaanii wajjin godhe sun gaafa dhumatu inni eebbifameera. Garuu inni hin jijjiiramne waa jijjiiruu hin danda'u. Hangi silaa isarraa eegamu waggaa inni barnootatti fixe kanaaf isa yoo wal biratti ilaaltu baay'ee jijjiiramni guddaan irra hin jiraatu. Kunis jijjiiramuu qaba. Ammas yoo ilaalte yeroo hedduu akka duratti kaafne qulqullina barnootaa jedhama. Qulqullina barnootaa waa hedduutu walitti dhufa. Garuu wanni bu'uura ta'e waan afurtu jira jedhu hayyoonni. Tokkoffaani sirna barnootaati. Sirna barnootaa yookaan immoo imaammanni barnootaa lammiidhaan ga'amu kuni waan akkamiiti sirna barnootaa siisteemiin barnootichaa akkamii jedhamee fakkeenyaaf amma barattoota keenya biyya kana keessatti waggoota muraasa as barattoonni akkuma jiraniin darbaan jirani. Inni kaan intiraansii irratti darbaan jiru. Inni kaan ammoo egzaamii yuunivarsiitii keessaa bahan jiru. Qaamonni waan kana akka gammachuutti fudhatanis ni jiru. Harcaatii kana. Qaamonni sirrii miti jedhanii mormanuus ni jiru. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf kun kufaatii guddaadha. Garuu qaamumti barnoota hogganu wayii tokko ammoo waan kan akka gaarii wayiitti fudhatee yeroo laalu sirrii miti. Akka injaasaatti akka waan akka fiixa bahiinsa wayiitti waan kana ilaaluun gonkuma yoo ta'e rakkoo sana furuudha. Rakkoo kana dhale furuudha. Jalqaba maal of laaluu qaba? Siisteemni barnootaa diriirse kun hangamii? Fakkeenyaaf barnoonni biyya keenya yoo yeroo baay'ee ilaalte kooppiidha. Kooppii biyyoota alaarraa fiddee barataa Waashingtan DC dhalate. Daa'ima Waashingtan DC dhalate. Daa'ima London dhalate. Daa'ima Chaayinaa dhalatee fi daa'imni as Baaleetti yookaan Gondorii yookaan Jimmaa dhalate. Yookaan Finfinnee dhalate haalli lookaalitii inni keessa jiru ikoonomii isaa tokko miti. Barnoota biyyoota kanneen irraa kooppii gootee fiddee barsiistee kaatee hin kufee jettee kun itti gammaduun sirrii miti. Gama biraatiin ammoo kana keessatti maal hammachuudha qaba? Yeroo dhaabbanni barnootaa jiru kaarikulamiin kwaalitiin barnootaa yookaan ammoo qulqullinni barnootaa tokko isarraa eegamaa jenne. Sirna barnootaa diriirsu tokko barsiisota barsiisan kana hagam ga'oomseera.
kaarikulamii barnootaa keessaa Itti tokko gaafatamaan barnootaa warri biiroon barnootaa yookiin mootummaan gara barnootaatiin hojjetu. eewwa tokko ga'umsa barsiisaati. Garuu ga'umsa barsiisaati. Ga'umsa barsiisaa irratti hangam hojjedhee jira jedhee of ilaaluu qaba. Barsiisaan yeroo yeroodhaan abdiitu godhamuu qaba. Leenjiin kennamuufii qaba. Maaliif isatu daa'imman kana leenjisa? Isatu sammuu waa keessa hin jirre waa itti naqa waan ta'eef inni leenjifamuu qaba. Ammas guddifamuu qaba. Kana yoo godhe dhaabbilee barnootaa irraa kan eegamu isa kanaa jechuudha. As biratti ammoo rakkoo barnootaa furuuf ilaalcha barnootaa furuuf jalqabni maatiidha. Maatiin ilmaan isaa ga'umsee yookiin qopheessee yookiin gargaaree jechuu qaba. Kan mootummaa fi qaamolee waan kana furuu danda'anii irraa dubbannee jirra. Namoonni immoo maatiin isaanii rakkataa ta'an, maatiin isaanii hiyyeessa ta'an, dadhabaa ta'an mana barumsaa fooyya'eetti barachuu dadhabuu danda'anii meeshaalee barnootaa kan itti bartuu isaanii dabtara qalama dhabuu jira. Wantoonni kunoo hawaasaan furamamoo akkamitti ilaalta waan kana yoo hawaasaan furame yookiin immoo gargaaramanii dhuunfaadhaan fakkeenyaaf nama tokko hin gargaarattee nama afutti viidiyoo afutti daftara itti qooduun mooraalii barataadhaaf akkam kanneen jidduutti yoo ilaalle wanummaan kun barnoota jeeqoo wayi ta'a. Maatiin waa hin qabne barnoota irratti karaa kamiin deeggaramuu qaban? Akkan siin jedhee ture as jeneraalii qulqullinni barnootaa karaa afuriin deema. Akka waliigalaatti tokko hooggantoota barnootaa yookaan siisteema barnoota kenninu kana. Lammaffaa barsiisaadha. Barsiisaa akkamiitu barsiisaa jira. Barsiisaa jireenya isaa wajjin qabsoo qabu. Barsiisaa akka haala jireenyaa wajjin ikonoomii biyya keenya amma jirtu kana wajjin qabsoo qabaa. Mindaa isaatii fi jireenya isaa waliin gitu. Mindaa isaatii fi jireenya isaa wal gita tokko. Barsiisaan waa'ee mana kiraa yaada. Gola hangam dhaabatee barsiisee daa'imman kana jijjiiruu danda'a. Waan jedhu inni kun lammaffaadha. Gaaffiidha. Inni sadaffaani maatii barattootaati. Maatiin barattootaa hangam hordoffii godhaa jira. Calliseedhuma mootummaa qofa komatamoo barsiisaa qofa komatamoo hangam barattoota hordofaa jira. Hangam hordoffii isaanii godha. Haqiqatan yeroon kun yeroo nama keessa jirru kun keessattuu yeroo dhiibbaan sooshaal miidiyaa dhiibbaan hawaasummaa baay'ee hamaadha. Yeroo itti sammuu dargaggootaa qancarsee jiru daa'imman hedduu bakka hedduu ga'uu danda'an bakka guddaa ga'uu danda'an of duuba deebisee jiru. Hordoffiin maatii barattootaa hagamii inni jedhus gaaffiidha. Inni arfaffaani barataadha. Kun hundi isaanii walitti dabalamanii eenyuufi barataadhaafi. Yoo barataan ka ofii isaatii fedhii hin qabne ta'e, yoo barataan nama jijjiirama hin barbaanne ta'e, yoo hiriyumti koo deemee galee anis dhaqee galuun qabaa yoo ta'e qaamni sadan maatiin barsiisaanii fi hooggansi barnootaa homaa godhuu hin danda'u. Kanarra darbee hawaasni immoo akka hawaasaatti waan kana fooyyeffatu irratti mari'atu waan kana fooyyeffatu irratti sagalee ofii kennachuu ammas maatii hin qabne gargaaranii barnoota irratti yeroo booda yeroo biyyi qaroomte wanni martuu keessaa ba'amaa deema. Maatii waan hin qabne gargaaruu barsiisota gargaaruun aadaa baratamaa ta'uu qaba jedhee yaadaan kanarratti. Dhugaadha. Amma biyyoota barnootaan guddatan biyyoota hanga 10 siikaa amma yeroo tokko biyyoota yoo fudhatte maaliin barnoota irratti cimoo ta'an jettee yoo ilaaltu aksesii walqixa ta'e barataa bira hawaasa bira ga'uudha. Jechuun harka osoo ikoonomiin hawaasa hin qoodin osoo lookaaliidhaan hawaasa hin qoodin lookaalitiin ni keessa jiraatu osoo saala yookaan jendarii isaatiin hin qoodin hawaasa bira barnoonni sun ga'eera gaafa haala kanaan qabatamaan fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti yoo ilaalle naannolee Itoophiyaan qabdu kana hunda haala walqixa ta'een ga'aa jira yoo jenne yoo haala walqixa ta'een bakka walqixa ta'e naannoon kun amantii kana hordofaa barnoonni keessatti gadi bu'u qaba yookaan immoo naannoon kun saba akkanaati barnoonni isaan keessatti
yookaan immoo naannoon kun aadaan hawaasa waa baruu isaanii laafaadha jettee kanan laalin haala walqixa ta'een yoo ka geessisu barnoonni ka dhaqqabu ta'e barnootaan guddachuun ni danda'ama. Garuu ammoo haala nu amma argaa jirru kanaani biyya keenya keessatti haqiiqatan baay'ee ulfaataadha. Amma gaafa oolmaa daa'immanii fidanu kan dhuunfaa fidani. Gaafa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa ga'e namuu qoodee inni kaan dhuunfaa fida inni kaan mana barnoota mootummaa fida. Gaafa haayiskuulii ga'e irra hedduun isaanii waan Finfinnee kana keessa hin ta'in kan mootummaa barsiisa. Kan dhuunfaa barsiisa. Gaafa yuunivarsiitii ga'e immoo kan mootummaatti deebi'a. Kun maali jechuudha? Barnoonni qixa tokko deemaa hin jiru jechuudha. Barnoonni qixa tokko deemaa hin jiru jechuun amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti namni komii barnootaa erga eegalee waggoonni bubbulaa jiran. Waggoota 10 akka kanaan itti fufee taanaan garuu lammiin kun eessa dhaqa jennee yaaduun barbaachisaa tokko. Lammaffaa qoosamaa jiru kun wanni ittiin taphatamaa jiru kun heegareedha waan ta'eef. Heegareedha waan ta'eef aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Barnoota wantichi waan salphaadhaa miti. Waan jiruu nama tokko wayii miti. Waan biyyaati. Qaroominni biyya tokko ijaaruudhaaf, hawaasa biyya tokko ijaaruudhaaf, hoggansa biyya tokko ijaaruudhaaf, siyaasa biyya tokko ijaaruudhaaf, sila ikonoomii biyya tokko ijaaruudhaaf maal barbaada? Barnoota barbaada. Akka kanaan waggoota 10, waggoota 15 itti fufee jennaan ganaa waggoota 15 sana booda ammoo bu'aan amma barnootatti qoosamu kun arguu danda'a. Fakkeenyaaf amma barataan kufee jennee kaasne yuunivarsiitii illee kutaa 12ffaatti illee hangarraa maaf hin qoratamne? Waggaa dheeraa dadhabsanii jechuudha. Maaliif tokkoffaa barataan kun qabeenya biyya kanaati. Innumti mataan isaa. Qabeenyi biyya kanaa maaliif qisaasama? Inni lammaffaa qabeenyi maatiin fakkeenyaaf biyya kana keessatti maatiin tokko qofti ilmaan hedduu qaba. Qabeenyi maatiin kun itti baasee hanga kutaa 12 hanga yuunivarsiitii dhaqee silaa eebba daarii irra ga'u itti baase kun qabeenya biyya kanaati. Maaliif qisaasama bakka hin taane irra maa bu'a? Osoo hojjetee irra ta'ee jijjiiramuu hin danda'u. Maallaqni sun nama jijjiiruu hin danda'a. Inni kan biraan ammoo yeroon achitti gubate sun inni waan silaa bakka buufamuu hin dandeenye. Inni arfaffaan ammoo mootummaan baajeta akkanatti baajeta uummataa akkanatti labsee dhangalaasee garuu bu'aan hin argamne kun in kasaarree jechuudha. Kun ammoo akkamitti furamuu danda'a? Fakkeenyaaf ekeleen akkana ta'e dhaabbanni barnootaa akkana ta'e guruupiin akkana osoo hin ta'in akkanaa mul'atutti qaama galaltanyaa jedhan yookaan ammoo qaama kamirraayyuu bilisa ta'e namoota qorannoon geggeeffamee rakkoon kun hin furamu taanaan biyya kana aarsaa kafalchiisuuf deema. Tokko gara biraatiin ammoo yoo ilaalle nageenyuma biyya kanaatiifuu rakkisaadha. Maaliif? Namni baratee hin hojjenne walga'ee taa'u. Namni hojii dhabee sammuu miidhamee taa'u. Dargaggeessi tokko waggaa 12 fakkeenyaaf waggaa 7tti barnoota eegalee jennu dargaggeessi waggaa 18 nama itti gaafatamummaa ga'e akka seera biyya kanaatti. Akka shari'aattis nama itti gaafatamummaa qabu. Dargaggeessi kun yoo hojii hiikee taa'u biyya kana keessatti qaamni hojjetu nama muraasa hundi qaama taa'ee nyaatuu fi qaama taa'ee odeessuu bichaadha. Akka kanatti biyyi jijjiirama. Biyyi jijjiiramuun itti gaafatamummaa namni hundi yoo qabaateedha. Tokko gama biraatiin ammoo barataan kun nageenya biyya kanaatiif warri silaa qabxiin jala kufe yookaan ammoo hafe jennu kuni nageenya biyya kanaatiif rakkisaadha. Maaliif namni akka tokkotti yaadu akka tokkotti ilaalu karaa isa fakkaatu karaa isa baasa qiimii qabachuu danda'a waan tokkoon nageenya biyya kanaatiif rakkisaa ta'a. Gama tokkoon nageenyatu dhabama. Gama tokkoon qabeenya biyyaatu qisaasaa. Gama tokkoon sammuudhuma namaatu qisaasamaaf deemaa jechuudha. Kara kana hunda yoo walitti finnee yoo jenne egeree fooyyaa wajjin ijaaruun ni danda'ama. Qulqullina barnootaa jedhamu sun lafatti mirkanaa'uu hin danda'amu. Yeroo baay'ee lubbuun dargaggoota karaa gudaan seeraan alaatiin yeroo baatu karaa gudaan seeraan alaatiin namni baay'ee yeroo kufu argaa jirra. Inni kun ilaalcha hawaasaatu moo qabeenya dhabuu maatii yookiin immoo haala barnootaa kanneen gidduutti gaaga'ama mudatuun
mudata jedhee yaada. Isa kana keessa rakkoo kana keessaa walitti fiduu hin dandeenyaa? Gaaffii bareeda kaaftee qabxii murteessaadha. Asiin karaa galaana Meeditiraaniyaanii kanaan yoo ilaalte lammiileen yeroo dooniiwwan dhidhiinfamtu lammiileen hedduu dhumatan lammiilee Itoophiyaa ijoollee Oromoo argita. Asiin ammoo karaan Jabuutii karaan galaana diimaa kuni kama baratame. Waggaarraa osoo waa'ee ijoollee Jabuutiin dhageen miidiyaaleen gurguddaa waa'ee keenya osoo hin gabaasin hin oolan. Maaliif ta'uu danda'e kun? Dargaggeessatu abdii biyya kanarraa dhabe. Eessatti abdii dhaba? Jalqaba barnootarraa abdii dhaba. Ati wanni itti jijjiiramuu danda'u wanni namni hundi itti amane inni beekuuf inni hin beekne itti amane barnoota jijjiiramuudha. Gaafa barnootarraa abdii dhabde ammoo maaltu dhufa? Karaa silaa hin taane deemta. Akka silaa hin taane taata. Kanaaf godaansi seeraan alaa babal'ataa dhufuun waan si ajaa'ibu. Ani nama yeroo biyya ofii keessaa ba'e gammadu ani Itoophiyaa qofan dhagaye. Namni keenya yoo biyya isaa keessaa deeme hin gammada. Akkasuma immoo wal eebbisa. Baga milkooftee. Baga milkoofteedhee baga geesseedhee koongiraayidhee wal eebbisa. Kun eessarraa dhufe? Jijjiiramicharraa dhufe. Amma fakkeenya biyyoonni guddatanii jennee ilaallu kuni bar lammiilee isaaniitiin hin guddanne. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa fudhu. Ameerikaan uummanni afaan keenya dubbatu uummanni Oromoo namoonni sadarkaa saayinsistii biyya sanaa ta'anii biyya sana fayyadaa jiran nama tokko lama miti. Osoo biyya isaanii fayyadanii sadarkaa biraa geessuu kan danda'an. Eewwa addunyaa hunda kanarraa namoota silaa eenyu iskoolarshipii maa kennan? Iskoolarshipii irraa fayyadamuuf taaliima ilmajjaanii hin kennan invest irratti godhan booda namni sun nama wuxxeetammaa ta'a itti fayyadama. Siyaasa biyya isaanii keessa yoo fudhatte hidda dhaloota Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaadha. Eewa hidda dhaloota Afrikaa warri qaban hidda dhaloota Eeshiyaa Araboota warri qaban warroota bakka gurguddaa jiran argita. Siyaasa keessatti wanna teknooloojii keessatti dinagdee biyya sanaa keessatti. Potenshaala biyya adda addaa funaannatanii Potenshaala biyya adda addaa funaannatanii. Nu ammoo maal godhaa jirra? Potenshaala qabnu dhiibnee gaagaanee asitti miinee qucarsinee ba'aa itti taanee sammuu isaa xalafnee akka inni dhiibbatee akka hin taanu ta'u sababa ta'aa jira kunillee. Kanaaf kuni akkuma ati amma kaastee abdii dhaba hawaasaa irraa illee dhufa. Fakkeenyaaf tokko inni barate isa gahaa jedhani. Inni barate isa gahaa gaafa jedhamu kun jecha xiqqaadhaa miti. Baay'ee ajjeesaadha jechuudha. Bakka dhaloota ajjeefteetta. Tokko kana hawaasatu jedha. Eessayyuun geessuu gaafa immoo barattoota miiliyoonaan kuffisu manni barnootaa kumaatamaan lakkaan barataa gaafa dabarsuu dhabu. Hin dandeessuu sana mirkaneesseeraaf. Kanaaf furmaanni jiru maali? Biyyaa baqatuudha. Karaan taane imala seeraan alaa deemanii godaansa seeraan alaatiin lubbuun dhaqee nyaata qurxummii galaana irratti ta'ee gammoojjii keessatti haqiqatan warroonni wannoonni zabanas dhiyeenyaa kana biyya keenya kana chaalenjii godhaa jiran keessaa tokko isa kana jechuudha akka godaansa addunyaan mattu jechuudha. Kuni bu'uura sanaallee ka'umsa waan sanaallee hin taa'e dheetiin furdaan. Sirriidha. Akka waliigalaatti barnoota wal qabsiisee rakkoo mudate wal qabsiisee humna jiru potenshaala jiru fayyadamuu dhabuudhaa wal qabsiisee dhaamsi gara mootummaatiin waan jiru kaasnee gara hawaasaatiin hawaasni waan ilaalcha jiru qabuuf wal bira dhaawachuu qabu kaasnee maatii kaasnee hayyootaaf yaada gara mataa hidhiinsaatti waan deemaa jirruuf yaadni hayyoonni jiran rakkoo kana furuuratti karaa riisarchiitiin haa ta'u karaa hubannoo kennuutiin haa ta'u wantoonni hayyoonni hirmaachuu danda'an maali? Waan baay'eetu jira. Tokkoffaa hirmaachuu qabu jechuumaaf. Namni hunduu qooda fudhachuu qaba. Rakkoon waa'ee barnootaa irraa isaarraa rakkoo barnootaa mudate yookaan immoo qulqullina barnootaa jedhamu fidamuudhaaf mootummaan qofti itti gaafatamaa miti hawaasni qofti itti gaafatamaa miti namni hunduu gahee mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf isin warri miidiyaayyuu gahee mataa keessanii qabda. Kanaaf tokkoffaa hayyootaa fi tokko warroonni riisarchii godhanu riisarchiidhaan waan kana jechuun namoota itti gaafatamummaa isaaniitti kenneen osoo hin ta'in itti gaafatamummaan qabaan biyya kana keessa yeroo hedduu biyyi kun maal naa goote osoo hin ta'in biyya kana maalan godhee osoo jedhee namni hundi of gaafatee turudha.
an guma dhaloota kanaa waa gumaachuun qaba erga jedhee amanee allammii biyya kanaatii erga jedhee amanee an immoo hayyuu nama waa barate gaafa jettu ammoo hawaasaa ol jirtaa jechuudha barnoota hawaasaa ol si godhe kanaafi riisarchiin deeggaramee waa'ee mustaqbala fuuldura ummata kanaa raaguuni haala kanaan osoo ta'e fooyya'insan fadaa jijjiirama akkasii fiduu hin dandeenya jedhee riisarchiin mirkaneessee lafa kaa'uun bu'aa guddaadha tokko kanatti isaan irraa eegama lammaffaan ammoo qaamolee miidiyaati amma yeroo tokko tokko sooshaal miidiyaa kana irratti fudhattee yoo ilaalte barnoota barachuudhaa fi barsiisotaa fi maalii irratti qoosaawwan garaagaraa godhamu argita dhugaatti biyya seera qabdu keessatti kana ta'uun hedduu garaa nama nyaata wannoon akkanaa seeratti dhiyaachuu qaba jedheetiin amana dhugaa dubbachuudhaaf kanaafi qaamonni miidiyaa waa'ee barnootaa irratti hawaasa kakaasuun hawaasa jajjabeessuun waan warri kaan immoo qorannoodhaan deeggaramanii mirkaneessan sana hawaasa akka dhaqqabu gochuun yeroo kana keessa sooshaal miidiyaan waraana arfaffaadha jedhamee yeroo kaan immoo bulchiinsa arfaffaadha jedhamee yeroo yaadamu kana keessatti qaamni miidiyaallee qooda isaa bahuu qaba jedheetiin amana. Galatoomii yaadni walii galaa jiru jechuudha. Namni furmaata waaraa yookiin furmaata hatattamaa kan rakkoo kana furuu danda'u barbaada. Wanti galteewwan kunniin hunduu jechuudha. Kanneen furuuf immoo itti gaafatamaa qaama hundaati. Qaamni hunduu sagantaa kana daawwatee qaama mootummaa irraa ta'ee, qaama hawaasaa irraa ta'ee, qaama maatii irraa ta'ee, qaama dhimmi isa ilaallatu sabjektii yookiin barataa kanarraa ta'ee ammas qaamolee hayyoota gurguddoo irraa ta'ee hirmaatanii rakkoo kana furuurratti xiyyeeffachuun dirqama lammummaa dirqama namoomaati qabxii jedhu asirraa fudhannee jirra. Dhumarratti wanti jettu jiraannaan itti eda'ii gara golobbii sagantaatti deemuuf jedheeti. Dhumarratti wanta hin jedhu yeroo hedduu namni irra kijibu eenyutti fakkaate namaaf kijibu akka bareedeen jira kamataa isaa kijibu irra kijibaa namaa jedhama irra kijibaa namaatillee osoo maaliif hanga biyya kana keessa jirrutti osoo of kijibu waanne qaama barate hedduu qabna qaama barate hedduu qabna ta'uu danda'a garuu ani qaama barate hedduu qabna kan jedhan waan ittiin amanu hedduun qabnu qaama barate hedduu qabna akka hawaasaatti hedduu qabna barate jechuun ammoo ka tajaajila jechuudha ani qaama barateetti osoo hin ta'in qaama baratee jijjiirama fidu qabna fakkeenyaaf yeroo darbe yoo fudhatte gaafa mootummaan Siiriyaa Bashar biyyaa baqatu hoggantoota silaatii namoonni waggaa 14 namni lola keessa ture hoggantoota silaa ati namoonni akkanaa jiruuyyuu inumaayyuu warri yuunivarsiitiiwwan addunyaa gurguddoo kana keessa barsiifamaa jiran barataa jiran hangana ga'u siyaasa hanganaa taphachuu danda'u jettee gaaffii keessa keessu biyya waggaa 10 qabu qaamonni gurguddoon addunyaa kanaa itti walgaanii walaanaan caccabsanii butuchan keessatti hoggantoonni ciccimaan yeroo as ba'an argita. Takka lammaffaa dheengadda hoggantoota Iraaniin gaafa Israa'el rukutte sana saayinsii nukuleeraa jechuun nama xiqqaa miti. Saayinsii nukuleeraa jechuun nama xiqqaa miti. Namoonni meeqa ajjeefamanii inni mataan isaa albuuda guddaadha. Namoonni meeqa ajjeefamanii silaa osoo bakka sana of buunee ilaalle namoonni nuti qabna jirnu akka hoggansaa akka nama ikoonoomii tokkootti akka nama hoggansa jiru akka nama siyaasa irra jiru tokkotti namoonni nu ija jennee fuulduratti ilaallu kun osoo karaarraa goranii eenyutu jira waan jedhu tokko yeroo hedduu gaaffii keessa nu godha. Kanaafuu ammas hojii guddaa eega biyya kanarraa hawaasa biyya kanarraa qaamolee hoggantoota biyya kanarraa ammas waa'ee barnootaa irratti waa'ee hayyoota gumaachuu irratti hayyoota gaafa jennu nama tokko miti hayyoota baay'eedha. Of sobu osoo baannee ammas irratti hojjetamee biyyi kuni bareeda jirra jechuurra wanta nu ofirra osoo taargeet goone isa arganne qaamolee hedduun irratti hirmaatanii arganneerra taargeetiin keenya garuu waan nu afirratti osoo ta'e biyyoota addunyaa biyyoota guddataa jiran osoo hin taane biyyoota guddatan hin taana
jedheetiin amanaa kanaaf kanarratti hojjechuun waa jamsiisa. Baay'ee galatamii anammoo keetirratti ka dabalu warroonummaan silaa jiranu biyyaaf jiraachuu akka qaban. Exactly. Dhaamsa maaliif jennaan namoonni baratan baay'een even namoonni baratan hedduun dhokatoodha garuu tajaajilaaf hin dhiyaanne yookiin immoo akkuma atiitti biyyoota hambaa fayyadaa jiranii kanaafuu namoonni jiran biyya isaaniitiif ooluu akka yaadan yaada jedhuratti si dabaluu barbaada. Sagantaa keenya irratti hirmaattee poodkaastii keenya irratti waan kana fakkaatu hubannoo kana fakkaatu daawwattoota keenyaaf qooduu keetiif baay'ee ulfaadhu galatoomii. Chaalenjii muraasa booda gara sagantaa kanaa dhufneerra waan ta'e kamiifuu baay'ee gammanneerra waan baay'ee sirraa barree jirra ulfaadhu galatoomii hubannoo kenniteef si galateeffannaa sagantaa keenya asumarratti dhaabna baay'ee ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii barsiisaa baay'ee irraa fayyadamuu dandeenyu ka baay'ee irraa jijjiiramuu dandeenyuun turtii gooneen baay'ee akka irraa barattan akka irraa milkooftanitti lakkaa'uu dandeenya jennee yaadna. Isinillee yaada keessanii fi iyyaafannaa keessanii nu biraan hafina ulfaadhaa galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.